ما جرو ورا جرته هجوبية الجربية دي ما جرو لا لا يا هلا يا مرحبا نجيان ديما نجيان قرا دعوتك كنا كبجمو أكمار كتنجا أما تجارة سن جرا جرا سعودي ديمو دفجت Umukaanus Roozaa kuulanii maaliif viidiyoo hayaat irratti hojjechuu didanii? Roozaa gaddarratti gaddi isitti dabalame hiriyaan isii hayaat du'aan addunyaarraa boqochuudha. Hayaat hiriyaa isii qofa odoo hin taane hiriyaa nama hundaati. Umukaanus dhuguma Ameerikaa deemte moo maaliif baddee? Kan jedhu jechuudha. Muktaar, Jidiid akkasuma Roozaa ijoolleen hedduun waa'ee hayaat irratti nama tokko gadda isaanii ibsan. Isaan kun maaliif yookaan jettan ta'e wantoonni ilmi namaa yaadan kun waa hedduu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftootaafi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii fi keessanii inshallah fuuluma ifaadhaan nagaan walitti deebinee
dhufnee jirraa akkanumatti nu jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Mukaanus oguma Ameerikaa deemtee warroonni jettan maaliif viidiyoo Hayaat hojjettu irratti maaliif dubbachuu diddee, akkasuma Roozaa irratti immoo dhugaa Roozaan nama miskiinaa gara laafettiidha. Maaliif kuulaniin akkasuma ijoolleen kun maaliif viidiyoo hojjetu dide, namoonni hedduun akkasuma kan cinqaman jiru. Gaafii kanarraa wanni isin gaafachuu barbaanne isin deebisuu barbaade, namni tokko yuutuubara ta'ee bu'aan fedhisoo ta'ee namni miidiyaa tokko gadhiisaa hin ibsata, dafee ibsata. Maaliif namni wanna ba'ee viidiyoo kanaan dubbachuu dadhabbii qaba. Dadhabbiin isaanii keessa isaaniitti gadda ibsatu. Maaliif hama mucattiin sun miskiina taatee kanaaf keessa isaaniitti gadda ibsatu. Dhugaa kan baay'ee nama ajaa'ibu, Roozaan erga baddee turtee jirti, bubbultee jirti. Gama kanaan maaliif isinitti fakkaata obbolee kiyya? Namni nama jaalatee yeroo jedhe hin caphaa, sirrii taamilee hin caphaa, deebi'uu hin danda'u. Deebisaan isaanii tura. Nama san dagachuuf keessattuu namni miidiyaa tokko hin ulfaata. Meeqa kamtu jira? Bultii jaalallee deege garuu Roozaadhaan maaliif baddee? Inni bultii jireenya ofii, Muktaar jireenya ofiitti fufaa jira. Atis jireenya kee kootu, uummata keeti kootu shaashaa jedhi taphadhu. Miidhamtee gaafa jettu, gaafa miidhamtee waa'ee isaatiif yeroo hunda mataa kee keessatti yaaddu, nama jaalattan tokkoof jechuudha. Waa tokko isinidha. Nama jaalattan tokkoof yoo namni sun isin gatee yookiin immoo rakkoo biraatiin gargar baatan ta'e, nama san dagachuu fi wanta ati godhuu qabdu, maatii fakkeenyaaf nama miidiyaa tokko yeroo ta'e, namni miidiyaa tokko ni dhufa gara miidiyaa tokkotti dhufee yoo jedhe jabina guddaa argata. Roozaadhaan namni iddoo guddaa qaba. Dhugaa dubbanne maaliif ni jaalatu, dhugaa dubbachuuf hedduu jaalatu. Baduu isii irratti immoo namni gadda gara biraatti isii fudhata. Akka nama san jaalattee, nama saniif miidhamtee, nama saniif miidiyaa irra dhufuu diddee, nama saniif bakka hin jiraa miti kun akkasii jechuudha. Miti akkas ta'uu hin qabdu. Meeqa kamtu jira? Maatii godhatee, ijoollee godhatee gargar ba'u miti. Kanaaf Roozaadhaan dhaamsi kiyya kunis bira haa ga'u. Inni jireenya uffataa jira. Rabbii waliin isin hin katabne. Inni illee isin ganne, ati illee hin ganne. Jidduu keessan kaseenee sababa Rabbiin abbaa godhe. Kanaaf jechuudha wanti godhamu hin jiru. Kootu gara miidiyaatti, kootu nuun haasa'ee jechuu barbaada. Maaliif namoonni hedduun jaalala kammaa wal jaalatanii ofii isaaniitiin gargar ba'an jira. Ati kabaja abbaa keetii, kabaja maatii keetiif nama kanarraa fottoo'ite waan ta'eef, erga nama kanarraa fottoo'ite Rabbiin ganama walii isin hin katabne. Waan hundumaa waan Rabbiin katabu malee hin taatu. Wallahi nutu jedha malee waan Rabbiin ganama nuu katabu. Riskii mana namaa dalagannee nyaannu kana kan inni sii jira saqe. Fakkeenyaaf Hayaat fudhaa. Hayaat guyyaa 9 soomtee kurnaffaatti ka guyyaa 9 soomtee sanii galgala luluukatte riskiin isii sanuma jechuu Rabbiin isii katabu. Akkasii waan Rabbiin namaa katabeen alatti wallaahi laasiin abatan jechuudha. Kabiraan nyaatuu hin dandeettu. Kanaaf maal isin jechuu barbaade waa'ee Roozatii fi akkasuma warri maaliif miidiyaatti dhufuu deddeebi'an warroonni kunniinis mukaanus akkasuma namoonni hedduun gattoonni ibsatti hojjetanii dhukkubbiin isaanii garaa isaanii keessatti, dhukkubbiin isaanii maatii isaanii yookiin immoo gara mallaqaatiin jajjabeessu. Ijoollee warroonni yuutuubarii akkana jajjabaa kuni gara mallaqaatiin jajjabeessa. Garuu Yaasiin fi mukaanus lubbuma badan. Maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Tarii akkuma jedhan socho'iin isaanii gara Ameerikaa ta'a. Rabbiin isaanii haa taasisu. Carraa kanattis argatanii itti fuunaan
rabbiin isaanii haa taasisu. Maaliif riskii jechuu rabbiin bakka ganama sii lallabe hin hangattu waan ta'eef. Kanaafuu obboleeyyan kiyya wanna rabbiin namarraa saganal yeroo dhiira tokko jaalattanii jettanii kuftanii duubatti nafina. Maaliif gaafa kuftanii duubatti haftan achumaan ribxan, achumaan lafa qabattan bakka dhiiruma si jibbisiisa. Waa'ima dhiiraa si taasisuu si jibbisiisa. Bakka hin jiraa miti ijoolleen hedduu bakka amma kanuma ta'e jechuudha. Amma inumaayyuu garee ibsaa jaalalaati irratti waan nama ajaa'ibu immoo dorgommii akkasii wal filadhaa wal maal jechuudha. Kunillee aadaa fokkataadha. Maaliif aadaa fokkataa isiniin jedhee dubartiin kan kabajamtu kan jaalatamtu isma dhufee gaafi jaalalaa gaafate duuka ciniinnattee tarkaanfachuu malee zimjittee akkanumatti kaatee miidiyaa irratti ka jaalattu miidiyaa irratti wal gadhiisa jechuudha. Kun kana fakkaata obboleen kiyya waan hunda keessattuu Roozan illee rabbiin jabina si kenne gara nan dhuftee shaashaa uummata kee gootu abdii guddaa sirraa qaba. Achumaan akka haftee hin hafini. Hojii keetittis hojii lamaffallee hojii keetittis fuftu garuu dirqama gara miidiyaa kana dhufuun isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii gootii kan taatan viidiyoon ani gabaadhee isin dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa turtiin keessan nama ammaatti na bira turuu keessanii hamma ammaatti na jajjabeessuu keessanii dhugaa hedduu tokko isin galateeffadha. Waan jedhuun qabu warroonni na hordoftanii warroonni na kabajan warroonni na jaalatan warroonni na jibbitan illee hundumti keessanuu ani immoo baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Maaliif jiruun addunyaa tanuu gabaabduudha. Jiruu addunyaa gabaabduu tana keessatti waan walitti qirnu qoosisan jiru. Inshaallah akka yaada kootitti isin jechuu barbaada. Yoo rabbiin jedhee viidiyoo biraa qabadhee isin dhufa. Isin immoo akkana jajjabeessaa abdii guddaa isinirraa qaba. Buleen kiyya rabbiin waan hundumaa keessattuu barakaa nuu kennee, imaana nuu kennee, duniyaan dalagaa nuu keessaa barakaa nuu kaayee waan dalagaa nuu biyya ambaa kana keessaa biyyatti gallee nagayaan biyya keenya keessatti maatii keenya wajjin qabaannus dhabnus wajjin dabarfannee baay'ee natti tola. Namoonni tokko villaa ijaaruu dhabdee namoonni tokko mana akkasii keessa hin jedhina waan akkasii maatii keenyatti gallee hamma dandeenye maatii keenya wajjin jiraachuu hawwii guddaadhaanaaf kanas ni jechuu barbaada. Nagaatti.